dhugaati. Amma Araarsoo Biqilaatiin second intinin maaltu qophaa'ee jira ijoollee. Yookii jedhaniiruun ilaa waaqa kadhadhaa fi obbo Araarsoodhaaf. Yookii ammayyuu dafiitii hayyu durummaa fudhu jedhaniin yoo inni dide immoo tarkaanfii wayii irratti fudhatuu danda'u doorsisa wayiin arge. Ergasii booda ilaa shaneetu irratti fudhate inni itti gaafatamaa ta'uudhaaf barbaannaan shaneetu maaloo godhatee jedhanii fiilmii torban lamaan kan agarsiisaa turan akkas godhaniitu Harargee fi Wallaggaan walitti naquudhaaf. This is their second option. Maddarraan immoo qabadhu laa kana. Ergasii booda nama nagaa kana erga miidhanii booda amma gaa humni guddaan jaarmiyaa kana bara dheeraadhaaf qabe Harargee fi Wallaggaadha. Abaa'oo kana sabboonummaa kana. Galaasaa Dilboofaa Harargee keessatti baay'een namoota Harargee keessatti hojjetanii aangawoonni abaa'oo durumaa ka'anii. Kanaaf isa kana wal jibbisiisuudhaaf ji'a 8 dura namoota gurguddaatu Finfinnee keessatti wareegama isiniin jedheera. Isa keessaa tokko yoo kana wareegameera. Beekta turteessitu ajjeese fa'aa warri jedhan jiru. Waanuma siin jedhe qabadhu ani maqaa namaa sin argine garuu waanuma ta'uuf deemuun sitti hime yeroo sanas. Viidiyoodhaanis sinitti himeera. Namoota jajjaboo ajjeesu warri mootummaa. Akkaataa isaan itti ajjeesan immoo fiilmii isaa tokkitti biran geessu. Akkuma amma dhoksan kana dhoksu. Fiilmii sana every single film itti qophaa'u iskiriiptii isaa. Amma isa ammaarraa barumsa guddaa barataniiru isa kanarra fooyyessaniitu dhiyeessuu nama baay'ee miidhu. Jaarmiyaa abaa'oo jedhamu immoo hamma danda'ametti balleessuudhaaf hojjetu 24 hour. Misiraachoo tokko sinitti himu. Jaarmiyaan abaa'oo jedhamu dagaagee bal'atee akka abiddaa finiina biyya sana hin dhuunfata. Ilaa isa dhugaa waaqayyooti gammadaa. Guyyaa isaa hin beeku. Ilaa dagaagee humni bosonaa kun biyya qabatee qeerroon kun dhuffee guyyaa akkasii argineem yaa waaq wayyuu maal obboloota koo wareegaman jedhee boo'a. Barri isaa baay'ee dhiyoodha. Hin gammada hundumtuu Oromiyaa keessi ilaa ilkaanuma. Maanguddoon jaartiin ijoolleen namoonni guddaan xiqqaan daldaltoonni uffeen boqonneedhanii qotee bulaan uffee yaa galata kee hin boqonneedhanii barri akkasii Oromoo walitti boo'u Oromoon bilisoomu dhiyoodha. Hammasitti garuu gurguddaa sin namoota sin dhabdanii namoota jajjaboo namoota gurguddoo namoota ija Oromoo keessa jiran isin jalaa fixu. Isa kana ji'a dhiyoo kana asitti waan baay'ee nama naasisu tokkotu jira. Waan baay'ee nama naasisu. Waan baay'ee nama naasisu. Nan barreessadeen dhiiseetanii waan isin ragaadhaaf lakkoofsaniifanii yeroo hunda ajandaa koo bira ofirra kaa'adhee tan ajandaa koo irratti barreeffataa jira. Dhiyootti ta'anni kun. Dhaggeeffadhaa. Dhaggeeffadhaa. Jallina waaqayyo akka oolchuuf hin kadhataa jira malee an akka namni tokko miidhamu kadhachaa hin jiru. Waan inni fide immoo ilma ta'a. Qaat godhee ta'a dhaggeeffatu. Bilisummaan immoo jira maraatuudha jedhiyati. Bilisummaa sitti hin fakkaatiin akkatti Oromiyaan wayyoo jedhee sadarbeef namoota kanaan dura dhumeef akka inni itti boo'u biqiltoonni ijoolleen lafaa biqiltu akka isheen itti gammaddu akka isheen itti barattu ijoolleen daa'imni haayiskuulii keessatti elementarii keessatti sammuun isaanii akka malee creativity adda addaan kan ba'an saayintistoota kan ta'an bilisummaa akkasiimoo jedhamee yeroo itti namoonni warri adiin illee waan kalaqa adda addaa Oromiyaa keessa ta'u ilaaluudhaa fi iyyafatanii fiigantu hin dhufa. Barri bilisummaa dhiyoodha. Baay'ee hadhooftuun tokko garuu dhiyoo kanatti jirti. Baay'ee hadhooftuu in sooshaal miidiyaa irratti garatti gabaasan illee hamma afaan nama xaxutti barri dhufu dhiyootti jira. Egaa sun erga akkas ta'ee waa'ee warra fincilchaa abaa'oo irratti yaade kanaa kaasetanii warri jallina akkasii kana irbuu tokko kakattanii yoongane maal naaganu lafee irbuu sun ittiin walii kakattanii barreeffamni isaanii bira jira. Anillee miseensa waan hin taaneef wanta sana hin jenne. Yoon si gane
yoom maal godhe lafeen goototaa maaloon jedhameetu kakatama. Irbuun abaa'oo keessa jiru baay'ee rakkisaadha. Baay'ee warri irbuu sana deebitanii nyaattan dachee kanarratti nyaatamuu jalqabdu. Billaa jallootaatu siin nyaata. Gadheedha baay'ee dafaati gara Waaqayyootti deebi'a. Waaqayyo sina gargaara.